Ani biyya kana fuula keessanii fuula waaqayyoo kana dhaabattee suuraa Tolasaa Nagaroo kanan jedhamu itti gaafatamaa qaxanaa Finfinneef naannoo ishii kanan ta'e obboleessi keenya Raajii Akkinoo Waqee akkasumas obboleettii keenya Durbee Caaltuu Abarraa akka dubbii waaqayyoo akka sagalee waaqayyoo gaa'ila dubbii waaqayyootiin ta'e walitti isaanii dhuuf fuula keessanii fuula waaqayyoo dhaabbadheeraa kanaaf waaqayyoon galateeffadha. Amma isiniif waaqayyo fuulduratti gaaffii hin gaafadha obboloota koo gaaffii isaan gaafatu kanaaf eeyyee yoo jedhanii harka waliin deemtaniitu waaqayyo isin haa gargaaru jettuuni. Eshi jalqabarratti obboleessa koo Raajii gaaffii gaafadha. Obboleessa koo Raajii Akkinoo Waqee guyyaa isaa kana akka dubbii waaqayyootti akka sagalee waaqayyootti obboleettii keenya Caaltuu Abarraa haadha manaa kakuu kee godhattee ofitti fudhachuudhaaf fedhii keetii? Harka waliin deemaafi. Akkuma kana obboleettii koo gaaffii gaafadha. Obboleettii koo Caaltuu Abarraa guyyaadhaa kana obboleessa kee Raajii Akkinoo Waqee abbaa manaa kee seeraa godhattee ofitti fudhachuuf fedhii keetii? Eeyyee jetteetti harka waliin deemaafi. Sagalee ishii xinnoo gadi bu'aadhaa akka isheen itti dabaltu abdii guddaan qaba. Hin dabaltu jedhee namana. Gaaffii isa jalqabaa ammas obboleessi kun gaaffii gaafadha. Guyyaadhaa kana obboleettii kee Caaltuu Abarraa haadha manaa kee gaa'ilaa godhattee ofitti fudhachuudhaaf yeroo hundumaa bukkee ishii dhaabbachuudhaaf yoo sitti tolus yoo sitti toluu baates yeroo gaddaas yeroo gammachuus yeroo fayyaas yeroo dhukkubaas yeroo argachuus yeroo dhabuus abbaa manaa amanamaa taatee hamma dhumaatti hamma duuni gargar isin baasutti waaqayyoo fi saba kana fuulduratti wajjin jiraachuu waadaan galtaa? Eeyyee jedheeraa harka waliin deemaafi. Amma obboleettii koo gaaffii gaafadha. Egaa akkuma dura gadii kee ta'uu ibsite guyyaadhaa kana obboleessa kee Raajii Akkinoo Waqee abbaa manaa kee seeraa godhattee ofitti yeroo fudhattu yeroo argachuu yeroo dhabuu yeroo fayyaa yeroo dhukkubaa yeroo gammachuu yeroo gaddaa yeroo hundumaa haadha manaa amanamtuu taatee hamma duuni gargar isin baasutti wajjin jiraachuuf waaqayyoo saba kana fuulduratti waadaa hin galtaa? Eeyyee jetteetti sagalee ishee baraatutti. Egaa kanatti aansuudhaan kakuu isaanii kana yeroon itti mirkaneessisiisu ta'a. Kakuu isaanii kana eeyyee isa jedhanii amma isiniif waaqayyo fuulduratti waadaa galan kana waan hin mirkaneessan yeroo itti qubeelaa wal jijjiiran ta'a. Harka waliin deemaafi. Amma obboleessi kun gaaffii gaafadha. Eeyyee jettee waaqayyoo saba kana fuulduratti isa waadaa galte kana waadaa kee kana kaadhima kee obboleettii kee Caaltuu Abarraa qubeelaa quba ishiitti gochuudhaan waadaa kee kana mirkaneessuudhaaf amma qubeelaa akka ishiitti goota? Eeyyee qubeelicha ol fuudhee nutti agarsiisi. Harka waliin deemaafi qaba. Terus nanggafata kaadhima kee Raajii Akkinoo Waqee ofitti fudhachuudhaaf waaqayyoo saba kana fuulduratti akkuma waadaa galte amma immoo qubeelaa quba isaatti gochuudhaan waadaa kee ni mirkaneessita? Eeyyee jetteetti yeroo itti qubeelaatti gochu ta'a ishiinis mooraalii kennaaf yaamile.
kanattan suudhaan baay'ee yeroo keenya hariifachaa jirra waan ta'eef kanattan suudhaan yeroo itti kakuu isaanii mallattoodhaan mirkaneessan ta'a. Ishama bolisa kun gaaffii gaafata. Egaa akkuma kakuu kee qubeelaadhaan mirkaneessite amma immoo saba kanaa fi Waaqayyo fuulduratti mallattoodhaan mirkaneessuudhaaf waadaa hin galtaa. Eeyyee waadaan gala jedheera gara mallattootti deema yeroo inni mallattoo ta'a.